Hirribni yoo nu dide maal haa goonu kan jedhudha mata dureen irraa. Hirribni nama diduun egaa kan yeroo gabaabaas ta'uu danda'a, kan yeroo dheeraas ta'uu danda'a. Akkasumas akka hirribni nu didu wanti fide wantoota hedduu ta'uu danda'a. Akka namni tokko hirriba dhabu wanti fidu wantoota hedduu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo hirriba dhabuun yookaan jalqaba hirriba qabuu dida yookaan immoo hirribni qabee gidduutti hirribni adda citee isaan dida jechuudha. Mee amma mata duree bal'inaan keessan seenu akkuma waliigalaatti hirribni yoo nu dide maal haa goonu kan jedhu qabxiilee 11 kan armaan gaditti kaasa. Kan jalqabaa isaa wal fakkaataatti rafuu fi isaa wal fakkaataatti ka'uudha. Guyyaa tokko dafnee kaanee guyyaa tokko dafnee yoo rafne akkasumas guyyaa tokko dafnee rafnee guyyaa tokko immoo turree yoo rafne hirribni nama jeeqama akkasumas hirribni nama diduu danda'a. Garbiraan ciisuu keessaniin dura wantoota ho'aa dhuguu kanneen akka aannanii akkasumas bishaan ho'aan qaama dhiqachuu akkasumas kitaaba dubbisaa ciisuu, muuziqaa lallaafaa dhaggeeffataa ciisuu akkasumas sa'a amma ammaa ilaaluu dhiisuudha. Hirribni badeedhanii sa'a amma ammaa ilaaluun gonkumaa akka hirribni sun badu taasisa. Akkasumas immoo bishaan ho'aan qaama dhiqatanii ciisuun akka hirribni dafee nama qabu akka taasisu qorannoon ni agarsiisa. Haa ta'u malee akka waliigalaatti bishaan ho'aan osoo hin ta'in bishaan qorraan qaama dhiqachuutu faayidaa hedduu qaba. Faayidaan bishaan ho'aan qaama dhiqachuu keessanii jalqabaa hirribni akka dafee nama fudhatu taasisuudha. Malee akka waliigalaatti fayyaaf bishaan qorraatu gaariidha. Qabxiin biraan nyaata baay'ee ulfaataa ta'e yookaan quufanii nyaachuun rafuu dhiisuu. Yoo xiqqaate sa'a 2-3 turuu qabna erga nyaannee rafuuf. Akkasumas immoo galgala nyaata baay'isuun gaarii miti. Nyaanni kan sirriitti nyaatamuu qabu ganama sana booddee guyyaadhaa galgala nyaata xiqqoo qofa nyaachuutu gaariidha jechuudha. Garbiraan ifa mana ciisichaa keessaa balleessuu. Golli hirribaa yookaan golli keessa rafan osoo dukkanaa'aa ta'e gaariidha. Osoo ifa hin qabu ta'e. Akkasumas bunaa fi wantoota isa fakkaatan kan hirriba nama dhorkan dhiisuu. Kana malees rafuun dura sochii qaamaa kan taasisnu sa'a 4 dura taasisuu. Akkuma sochii qaamaa taasisaniin rafuun hirriba nama jeeqaa yookaan hirribni nama hin qabu jechuudha. Kanaaf galgalarra sochii qaamaa taasisuu irra ganamarra sochii qaamaa taasisuu. Akkasumas sochii qaamaa erga taasisanii booda yoo xiqqaate sa'a 4 erga turanii booddeedha kan gara siree deemuun gaarii ta'u. Kanaan ala hirribni nama hin qabu jechuudha. Akkasumas sa'a 9 booda naappii fudhachuu dhiisuu. Naappii guyyaa guyyaa rafoo ta'e guyyaa guyyaa keessuma sa'a 9 booda rafuu dhiisuu. Kana malees ciisanii hirribni daqiiqaa 20 oliif yoo isaan dide waa'ee hirribni isaan diduu yaaduutu hin ta'in ka'anii waa dalaganii deebanii ciisuutu gaariidha. Yoo hirribni isaan dide tokko sa'a ilaaluu hin qabanii waa'ee hirriba sanaa yaadda'uu hin qabanii yaadda'uun sa'a amma ammaa ilaaluun hirriba ni balleessa. Kana gochuurraa ka'anii waan ta'e dalaganii deebanii ciisuutu gaariidha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.